Xalayaa kan hin barreesseef haadha mana kootiif. واهل جرو آخرة في دنيا يا هذا من خيا Ani maqaan koo Usseen Nureen jedhama. Kan inni itti dhaladhee guddadhee jiitu ba'a Oromiyaa Harargee Lixaati. Kan hin jiraadhu ammoo biyya Ormaati. Xalayaa kan hin barreesseef haadha mana kootiif. Anaa fi haati mana kootii hiriyaa yoo taanu ilaaltuma hiriyummaatiin walitti dhufnee jaalala dhugaa walirraa nu qabe. Jaalalli keenya kunis akka hin xoolagneef jennee bultii ijaarranne. Erga anaa fi haati mana kootii bultii wajjin jaarree har'a waggaa tokko geenye jirra. Haati mana kootii takka na aarsitee hin beektu. Kabajaa fi jaalala guddaa naaf qabdi. Anis akkasuma kabajaa fi jaalala guddaan qabaaf. Walumaa galatti xalayaa kan hin barreesseef haalaa fi amala isii keessa koo akka aannanii na qabbaneessisanii. Ani biyya Ormaa keessatti dubartii akka ishee argachuun anaaf baay'ee carraa guddaadha. Ergaa haadha mana kootii kabajamtuu fi jaalatamtuu Saartuu Ibraahim Eid Mubaarak siin jechuun barbaada. Baga obboroo ayyaana Eid al-Fixriin si gahe. Anaaf jiraadhu bara irraan bara. إذني خجنت إذ مبارك إذني خجالة إذ مبارك إذ مبارك إذ مبارك Warri xalayaa jaalalaa walaloo jaalalaa asoosama seenaa jireenyaan qabaa karaa kamiiniin si argachuu danda'a jettan hundaaf karaan ittiin argachuu dandeessan karaa yuutuuba chaanalaa Burqaa Shinjiisuuf dhufuudhaan sabiskiraayib kisee isin gootan lakkoomsi waasaappii liinkiin waasaappii ol isinii baati achiin karaa waasaappiitiin na argachuu dandeessuun isiniin ja'a galatoomaa hojiin keenya yoo isinitti tole sheer laayik gootanii waliif qooduu hin dagatinaa. لا يا جلال يا روكيتي ونسنتو لا شيخان جتو من قدوف درقاقي سامي سمان ملك تسن تكيسا